jireenya tamasasai even baate yoo waan xiqqoo takkaillee galmaan gaatti jettee gaafa olaaltu gaafa of duuba deebitu ammas onkan nama sanarraa kifaatee agarta onkan ofirraa kifaatee agarta. Gabriel maaliif carraan keenya akkanatti maaliif gaasni akka ijoollee kaanii galma ga'uu kan dadhabnu maaliif keenya bichaadha maaliif gaasni maal gooneeti Gita nudun beekin cubbuun nu goone jira ilaalaa jira amma waa rabbi kaleessa argitanii yoo turtan guyyaa guutuu wanti yaasfararraa oolan guyyaa guutuu ichili jaa yani gammachuu natti dhaga'amuuti barga saadhi kana keessa gini kiyyees yoo wallaalee Emirreno kiyelle yo wallale gini shakas bochar gun kiyamo በጣም ተናፍስሜታዊ ነው ጉዳ ስንገሌ በጣም ትነርኩባ ማሪፌ even ani akka barbaade namni yoo na godhe daa'ima guddisaa jiru hin jiru daa'imni kiyya faayilii kiyya irraa kana wanti isheen agartu hin jiru garuu wanti yaanarra jedhaniin kuni ishii miti kan dhukkubsu daa'ima ishii dhukkubsa Sinigale ishiin dhukkubsu ishii oomatti dhagaamu maaliif kana oloo jedhaniinu ishiidhaaf waan ammas mara kiiloo kaasamete garuu daa'imni ishee boroo kana agarte jechoota arra jedhamuun kana boru yoo agarte maaltu dhagaamu lamin simaaf gadi baatanii irraan dubbattan maaliif gaa namni diinni akkas ishee godhu isin ijoolleen keenya irraa baatanii dubbattan nuyi faamasiin qabnu Kenya namni gadi bayanu dubbatu jiru bakka guys no yoo duunis akkasuma reefi keenya suruumonti bada Ijoollee kolfan kana block naala godha no yoo duuni namni gadi bayanu barbaadu jiru kanas guys no naman qabnu Gada sagabeerine Ishiin ibinaadha ishiitti irraa fagaattee guddattu malee ani immoo haadhaaf abbaa malee otoo jireenya haadhaaf abbaa maal akka ta'e hin beekinaan guddadhe. Gini haa ta'u malee tamasaasaidha jireenyi keenya. Micayyoon tun garuu namni ishii sappoorti godhu hin jiru. Maatii sappoorti ishii godhan hin jiru. Gisee hundumaa ofii ishiitiif jabduudha ofii ishiitiif kaate gini bakka kaate isaa tokko hin dadhabsiisu. Gadi ishii cabsu gadi ishii buusu akka isheen ijoollee kaanii ol hin taane akka isheen moraala ishee ol hin jenne godhu gisee hundumaa amma beekte ilaala kana dura hin agartuu micayyoo sun waan isheen ishee gochaa turte har'a immoo kana hin dadhabdu maali haqqii midhabdii bara anuu haqqii midhabeera kan ishee mitis gaabiir misakira anuu haqqii midhabeera Maaliif nama dhabuudha nama nurraa dubbatu nama nuuf dhaabbatu ayyuu tokko dhabuudha garuu immoo qabna ayyuun nuuf gadi ba'ee miskiinaaf dubbatu dhabamuudha malee Sinigale namni nu dubbatu hin jiru miskiinota abbaan barbaade akka barbaade waan barbaade jedhee mooraalii keenya tuqa jecha barbaade gocha barbaade nurratti godhee mooraalii keenya tuqa soo kana siniruma hayyamtuufi Uga akka barbaadetti nu arrabsasanii numa hayyamtuu fi background arrabaatti ugaan godhan simuma jettu sin. Maal jim jettu? Geeta maaliif jim jettu maaliif nurraan dubbatan maaliif Micayyoon sana dhugaa jechi isaan kaleessa jedhanii jechi isaan engadda jedhanii hin beektu miti amilee ishiitii miti kan cabsu amilee daa'ima ishiitii kan cabsu Sinigalee amilee daa'imni ishii gaafa akkasitti waan gadhee jedhanii maaltu itti dhagahama gammachuu itti dhagahama hin gammaddii moraal ishii hin gammadaa jireenyi ishii hin gammadaa maaliif irraan dhaabbatan maali ani koo faamasiin Oromoo tiiktookoroon Oromoo hayyuun Oromoo beekan Oromoo jedhamu tokko jira miti Biiftu Oromoo barbaadde arrabsite haadhiti namseedhaan jiraatti waan arrabsitan hin dhageechu. Sinigale amma barbaada waan barbaadan yoo jedhanii biiftuudhaan daa'imni kiyya moraal ishii tuqamu hin jiru. Garuu micayyoon tun dhaltee daa'ima jalaa qabdi daa'imni ishii sun boru maali haadha koo maaf akkasiin jedhu ati nama akkanaa turte gaafa jettu isti maaltu itti dhagahama micayyoo kana gammachuu itti dhagahama fuula gammachuu itti dhagahama fuula kolfaa itti dhagahama. Gini Kenya namni gadi nu ba'ee dubbatu dhabamu namni sappoorti nu godhu dhabamu Oromoo keessa namni gadi ba'ee too ijoollee miskiina kana har'a waan dhufe hundumaa ofii alaafinatii fudhatee deebisu dhabamuudhaan kan ka'e malee odoon nuyi nama qabaanne odoon nuyi duuba namni jiraate namni tokko daffaree saree uqayeetti hin dhaanii deemanii bara kan namaa miti ushaa raasuu babeeta himmattu
Yoon irraa dhoowwitaniin ala saree kana jira miti. Saree kana gadi ba'ee namni rukutu. Garuu keenya ጊዜ hundumaa mooraalii cabuu ጊዜ hundumaa gadi deebisuu ሁሌ ነው ሁሌ በየደቂቃ በየሰኮንድ በቃ ከኦሮሞ ብሔር ብሔረሰቦች የሆነ ደህና ሰው ወጣ ከተባለ ጭንቅላቱ ነው የሚመቱ። ምክንያቱ ከነሱ በታች ከነሱ በቃ የሆነ በታችነት ስሜት እንደሚሰማ ማለት ነው እንጂ ያ ሰዎች እነሱ ከማንም በልጦ አይደለም፣ ከየትኛው አካል ሰዎች በልጦ አይደለም። ግን ለዚች ልጅ ለነገ ሞራሏ ለልጁ አሁን ህፃን ልጅ ናት፣ እያደገች ነው፣ አፏ ፈታለች፣ እያወራች ነው። ግን ብታወራም ይሄ ነገር እኮ ልጅቷን ይጎዳታል። ለምን እናቴ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉሽ? ይሄ የአንቺ ስራ ነው እንደ ብላ ስጠይቅ ምን ያህል ስሜት ነው የምሰማት ለዚች ልጅ? ለምንድን ነው ለዚች ልጅ ወጥቶ የሚናገር ሰው የጠፋ እንጂ ኡምባዋን ሁሌ በተጎዳችው ሁሌ በቃ የሆነ ነገር ላይ ደህና ሆነች ስንል ተዛባ ደግሞ በየሆነ ነገር ትወርቃለች። ሁሌ ለሰው ልጅ ስሜት መባል ነገር አለ እኮ። ለሰው ልጅ ስሜት ምናስበዋለ። እኔ አሁን ማንም ሰው ብሰድበኝ ለእኔ ጉዳይ አይደለም፣ ምንም ጭንቀትም አይሰጠኝም። ምክንያቱ ለእኔ ያን ነገር ትንሽ ነገር ነው። ለዚች ልጅ ግን ይከብዳታል። ለምን? ልጅ አላት፣ የምታሳድግ ልጅ አላት። ግን ኬኛ ካን እንገዲ በኤረዱበቱ ከሰኮንዲ ተካ እሺ ምጮ ከናፊ እናበነ ጀቱ ጠባሚ ማሊ ጣባቹ ከብዱ በር ጊዜው እንደሚደመውን ቀብዱ ጊዜው እንደ ግን ጊዜ ተኮተኮ ነው ያደዳ ከጅሩ መስኪኖን ያከጀራን ማለት ጋፈ ሶሻል ሚዲያ ከነረቁት ነው አንቅነ ባዮ ጅንና ሚዲያ ረባኔ ኩፈሎ ዶንተይን እኒ ከራ ኬሰ ደበርሲኑ እጥፊ ሰናሸንታ ገሩ ኢልሞን ዱበርቲ ተጋፈ መታ ገዲ ቀበት ገዲ ዴቢሱዳፍ ሞራሊ ሲጨብሱዳፍ ከማንም በታች ሺዎቹዳፍ ኢኑ ገዲ ሺዎቹዳፍ ኩፍሱዳፍ ጊዜ ሁንዱማ አራታገር ጊዜ ሁንዱማ የቹ eso እና ጊዜ ሁንዱማ ነው አላ